Imu gaafa nama terbiyyoo garaatti goote bal gaafa siiriisis goote. Yookiin garaatti goote. Hin beektu garaatti goote. Yoo ati tuqira kami garaatti taaree qilleensaraatti ta'a. Miyyoo maraan marree. Ayyaatti waraqaatti maraan marree. Laallee akkasitti miyyoo naga qabdi. Video waraqaatti maraan martisan. Waraqaa isitti maraan martisan gartee miyyoo maal ilmaa miyyoo uummata kaam direne walmattuu hin dhiyaanne. Dubayyee isa gara fuute maa qilleensaraa siraa fuute. Garatti fuudhee waan isuma miyyoo malee. Miyyoon baatee gurguraa qabdi jedhee midhaanii mukuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya shamarra funee akkam jirtan akkasanii fayyaadha jireenyo arrallee walitti bine jirra. Akkasumatti video dura akkuma isinii marratti chaanala YouTube jalatti video akka kana dura jechuudha isinii marree turre. Akkasumatti warreen chaanala san maatiin teenyiifis dhaqaadha subscribe godhaadha linkii koomentiidha isiniif kaa. Kanaaf jecha dhaqaadha achiinis hordofaadhaan isin jaa ammoo waan ajaa'ibaa takka ana mudatee hagumaan asii duraan faayoon manaa gabboo jettee hagumaan gabbee jara muggaa dhaqee jechuudha. Akka isaan hundumna guraa jedhan faayoon asii mana boo jettee akkasitti jaran hambisaa yoo immoo oomishee dhufte mashaakala biraatu nutti guraa jedhan faayoodhaan mana taa'ee kophaashii manatti dhiisee deeme. Waan ajaa'ibaa takka wallaahi waan jireenya keessatti namni jechuudha saayinoo iyya takkaa manatti hin dalagin. Nama jechuudha kan durallee bultee iyya jiigaa jiru ammallee jechuudha anarraan dhaabbannee nama sanarraan tana qoricha isaa qoyatiin isin garsiisa. Waan inni miidiyaatti dhufee waan akka isin dalageef isa gaafadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo guys shamarra kun akkan jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammallee kun dhufnee deebinee jirra. Yaani inni mana hin jiru aaneen mana kutee ture. Ati maaliif raabante? Nama tokko caalaa ulaa duraan bahanii hin jenne. Laa akka tasaa gabbee ulaa kana hin cufin garteeme ala gaddee bejee ulaa waan mana keessatti ol seene yaani alaan dhufee mire ulaa bana ol seene nama seene tokko deembee hin jaanire. Deembee hin jaanii. Nama tokko kasi dhufe deembee hin jettuu ni mire. Duuba kan kaameraa haati silkii haati kaameraa bahu maati dhiibu. Ayyaa ragaalawii kanaaf jecha dhufee isa dura wal beekani. Wal beeknaa. Wal beekna maaliif waliin beekna waan qabdu kanaaf inni wal beekna. Lubbis duraan ta'uu waan gadi. Yoonni siin jee. Amar fiidoonni gara keessatti warra biyyaatii kana isa warra biyyaati. Kanaaf inni walitti gandu tokko. Gandu tokko. Hayyee gartaa immoo namni gama dura bultii kana diigaa ture. Isa kana jechuudha. Anis isa qoteetin akka inni gara hafu godhamu barsaa beekatanii gama duraa dhiisee bara. Hojiin turree. Baay'ee dhiistee ammoo guyyaa keessamaatti uumameeree akkam godhu deemtu. Maal isin jee wanni dhufees maal isin jee. Wajjumaan haasofne gaa. Maal fa'aa jettan? Maal fa'aa haasofne? Haasofne haasofne namni maal haasawu? Haasofne. Haasaa kam? Jechuun kaayaanii ani innas qonna quban qabu quba qabdaame akkaan as jiru quba ni qaba. Akkaan as bira jiran nam tokko quban qabuumi. Viidiyoo nuti gadhiifne san keessaa ilaalee isi tutuu mana kana jiraa jechuudhaan kee agarteemi. Dhugee bara innillee bara viidiyoo marasan galakkisee bara viidiyoo san illee argee. Galakkisee agarteemire innillee sababa viidiyoo kiyyaasa irratti viidiyoo naaf ati wajjin marre gadhiifne agarteemi san argeeti asin argife mana kanatti. Argeeti sitti dhufee? Maal fa'aa isin jee? Waa yaan dubbanne sumni bisee hote? Sumni bisee hote? Jechuun ka haasoo inni yaani. Maal fa'aa isin jee mi'a? Maal fa'aa isin jee? Aaneen akkanumaaf akkana jee lamaan jira. Aaneen maal fa'aa nama akkamii isin jee? Yaani aaneen duraan nama nagayaati. Duraan nama nagayaati yaani ammaa fi duraan waladda aaneen ammaa ta'anii jijjiiramee. Maaltu jira jenneen? Jechuun maatutu jijjiire jennaan dilasillee wajjin naasofne. Aaneen akka duraaniiti miti aaneen duraan nama nagayaati maa. Gaafa kaaniin illee innummaan afaanuma isaatiin sittiin kan naa yaanii jeeti kana fideemi. Barsi fide amma bar namni bultii jijjiiree aaneen fuudhee jeemti babal'aafaa jaalatti manaa baasee ilmoo tija kan biraa boci
keessa qabachuu kana namni waan kan irratti darbe isaa bara. Sanis hin xuunne jechuudha. Ittiin dhiise. Ammoo dhufee maal kaas hin jedhe. Ani naa ammaan tana. Ati qoo intala takka tayaanii garaatti gootee mudurin intala garaatti gootee ammaan tana isii dubbisuu diddee ni jira. Intala tam? Numa jirti maalirraa dhoosita numa deeggamti dubbiidhaan gaggeeffatu. Taamiin garaatti godhe? Intala gara godhe jee? Jechuun kan ati gaafa saniif beeku dhabuutu malee miyyoo takka jiraa jee ta'e ilmoo isaa garaa qabdu baatee afurii jee amma dubbisutu hin jiru qubaa'uun qabu jee. Amma eessa biyye? Eessaa biyye? Bakka ammaan tana hin jirtu reemchi yoo. Maqaa ishee jiru jee? Maqaa ishee jiru jee? Maqaa ishee naan jeesu caaltuudha maali? Sumayyaa jee? Sumayyaa jee. Wayyaa. Asii fi Sumayyaa waan takka wajjin dalagne. Miyyoo san bara viidiyoo jira. Viidiyoo ni gaafsa waraabee hundaa'u ta'u jiraannes miyyoo san jalqaba akka isheetti dhuftes. Jechuudha miyyoo san numaa uummata akka wajjin dalagne si miyyoo. Miyyoo san ammaan tana dheengeddan toraa afaan gaafuudhee dalagaa geessa jechuudha. Mul'attee. Miyyoo dhufte biyyarraa fidee. Atiitu biyyarraa fidee mee? Biyyarraa inni dhufan agartee dhaabbattu hin jennu. Miyyoo baddaa gandaatti erga dhufte nafuuti malee. Innaan sanboota mashaakira guddaan naratti jechuudha. Museenaa si zeetiin irratti neettee siriitu godhe jechuudha. Haraas ammiyyoo ishiin zeetiin naratti neene qotaa'een fuudhaa jee Museenaa ammas siiyee godhe jechuudha. Ati maal jedhanii akka Jittuma tana an wallaalee miyyoon garre. Ati miyyoo maal jedhamaa miyyoo uummata akka hamdilene walmattuu hin dhiyaanne. Duba isa gara fuutee maa qilleensa irraa fuute. Garatti fuudhee waan isumaa miyyoo malee. Miyyoon baatee gurguraa qabdi jedhee midhaanii mukunoo. Miyyoo barnuu amma baatee jirti bara. Miyyoon kanaan qabdu. Miyyoon fitti hin beekne miyyoon fitti hin beekne jenni. Dhageessa. Akkanaan jee gaafa bira wayyu. Miyyoon siyyoo naani nin oofee je nin ari'ee je ilmoo garaa qabdi. Ilmoon garaa qabdi. Ilmoo garaa qabdi. Gaafsan maaliif ari'aa yoo ilmoo garaa qabdi maaliif ari'aa. Miyyoon sun nama lubbuun jiru. Nama ajjiru nama dheengatti fuudhee dalagaa oolu. Asii tolaa biraa jechuudha ijoolleen takka haarraa qabdee mashaakila tokko itti godhanii ijoollee sanatti fuudhee bakka dalagaa geessee jechuudha. Miyyoon nama lubbuu nama keessa jiru. Waan san jechuudha wallaa ajaa'iban godhan. Kisee miyyoo san gaafadhu kalaas miyyoon takka fayyee qabdi. Ati miyyoo san gaafadhee dubbiin dhugaadhaa jettee miyyoon ni hundintu badde miyyooni. Bara mul'atte. Eessaa mul'atte? Inni waan tana badde engatte tolaa faa dhambarammaraa jeeni fuudhanii manaa sama geessanii manaan baran. Miyyoon fayyee qabdi. Ati hin gadi hin beeku taaree miyyoo yoo ni fayyadu miyyoon isaa gara footii bitaa. Dubbisaan dhageen. Inni geessaami gataan haraas akkuma mana hin jiraanne ana godhee malee waan biraa takka. Ana godhee deemu isa qoricha qotaa. Akkuma inni mana kan dhufettiin qoricha isaa qotaati. Maal goota? Inni geessa miyyoo duuba miyyoo minsamaan asii kuttee miyyoo nagaa qabdu. Gara qabdiinaan jee miyyoo nama. Miyyoo ati tuqin garaa isaa fuuti. Maqaa balleessee gandillee miyyoo ta'ee arrabsu jiru namni hedduun miyyoo saayinsii jechuudha miyyoo akka taate wallaaltee natti hootu jennaan illee diddee jechuudha ana dheessiti sanii dheengatti fuudhee dalagaa geessa jechuudha maraan marree ijoollee wajjin maraan marrees ajjirtiin nu obboleessa Museenaa fa'a tolaa ganii. Hayyemmoo waraqaan itti maraan martanii jirti. Isaan moggaan jirtu inni waraqaa sun garsiise miyyoon fayyii qabdi namni tuqamni hoo. Duba isaa magara qabdi miyyoon baatee furgaraa qabdi naan jireen. Hissi garee histiidha. Miyyoon baatee furgaraa qabdi kun yoo asaalee miyyoon kun dubbisutu hin jiru qubaa hin qabu ilmoo namaa garaatti godhee. Naka jiba uuf. Kiraatiif hin beektu isaa wallaahi hordoftoota fi eeggattoota keenya nuti gadaan haala kanaan miyyoon garaa qabdii jee dabarsee jechuudha. Miyyoo garaa hin qabne Sumayyaan beektan taa'amanii dhuttisan miyyoo san erga fayyee booda nin gaafadhee garaa qabdii hin jee garaa qabdii kanaafin oofee anaa fi obboleettiin danda'e oofnee bakka biraa geessinee sampuu achi battee hin garree naan jennee jechuudha. Miyyoo san probaatiin dhabee boodarra tolaa biratti mul'attee ijoolleen takka jechuudha mana arabaati. Fuutee tolaa bira geessitee achi isaanii viidiyoo wajjin mara argee dhaqee gaafadhee
Bisin dhaqee gaafadhu dhaqee ilaalu miyyoon fayyii qabdi. Hatta walaasan keessa hunneeti shakkii jechuudha. Gadaan gara qabdii hanjii mire amma numaan garaa godhe jeetin yaada meeqa seenee Maaluma gora hore kuma dhaqee maraammachiise. Badda dhaqee maraammachiise. Atilee nama gorii dhaqee hanga isheen maraamamtu godhee miyyoo fayyaa qabdu fuudhee miyyoon sun nama kan taaneeti naa biyya baasisee jala harkaa fuudhee haakama geessee jechuudha. Dalagaa deebisee viidiyoo isaan garagalchuu turanis viidiyoo duraan hojii maalitu isaan maqaatu san wajjin dalagaan galagalchuu turan fakkaattee haalaas. Akkasitti miyyoon bakka dalagaa jirtee jechuudha. Miyyoo isheen dabalee si dhageessisee waraqaa isheenis si garsiisuu ni danda'ama. Amma akkas taanaan waraquma ragaatiin barbaada. haamina ati nama kana haamina ajiba guddaa. Ilaa ammaan tana gartee ani yooniif miti yoona dubbisiftee waraqaa fiddee siina mana. Eegas booddee sii miti kaka jibee isaa. Yoo ammoo ka waraqaan fide kami jala dubbisiiste yookaan hin dubbisne yoo kadhiiftu taate gartee ani wanni jira ol mul'isa. Ammaan sana dubbis dubbisati kaameraa yookaan kaameraa maaliitiin waraqaallee fidee jala fayyadamu. Rakkoo waa harku daawwattoonni keenyallee. Haa isin gartan waraqaan yoo isinis akka isin fayyaa qabdu waraqaa fideetiin isinillee irratti bulee isin dhageessaa jechuudha. Bas taanaan bare. Badan jechuun nama dila kana hunda kajiba narra kaayee jechuudha miigoo isin garlee kajiba kaayee rabbillee hin jaalatu. Maaliif silaaraan kan miigoo sun gabbaa tokkotti silaa dhalaanii subamti akka isin baatee deemtu kana dalagara jaatu baattee namni biraa kaan itti taphatanillee dha. Itti taphatanii garallee godhanii inni ammoo aanumaa jooteemu. Kana jechuun nama balaa guutuu kana narratti dhufaa jiru. Gartaan isinillee iddoo ishee gama dura asitti jechuudha waan irratti himaa ture. Wallaahi warreen seeranii jechuudha iddoo daawwattan namoonni baay'een kan sangataan saaba akkati namni yoo turan. Dubbannu saabni saaba kana kana yaa jira kan. Ati yoo duraan maaliif dura kan ta'u? Asitti nimne. Anaa gabbihee garteemi ol seenee wayin fudhadhee ala gaddee beejee ulaa banaa harkee ol seene. Ol seeneemi hayya nama ol seene beeyyattaanire. Dubbati yoo aanin. Ulaan alaa immoo gulaan guddoon garteemi banaa jirti yookiin. Dubbati yoo aanin immoo nama garaa qabdii akkana kana siin jee ati dubbisaa dhukkisee taa'u. Jechuun bara namaa siimuu gaafa namaa ture biyyoo garaatti goote bar gaafa siiriisin si goote. Yoo garaatti goote. Hin beektu hin beektu garaatti goote. Maal hin beektu? Yoo ati tuqira kami garaatti taaree qineensa raatti ta'a. Miyyoo maraammarree. Ayyee fidi waraqaatti maraammarrisan. Laallee akkasitti miyyoo naga qabdi. Fidi yoo waraqaatti maraammarrisan. Waraqaa isitti maraammarrisan garteemi. Nama kunis waraqaallee sin garsiisa miyyoollee sin garsiisa. Kun nama guutii giddiidhaaf ana yaa dhaabbataa jiru. Nama gandaa jettee waan dubbii isaa dhageessuuf hin qabdu. Wallaahi ayyuu dubbii isaa dhageesse ammaan nagaan bakka raasifetti si deebisa. Takka isa muka deemte. Ambarsiin jee. Kana isumaaf hin dhiisa'u. Jireenyi maaliif isaanitti namni inni jireenya isaa kophaa'ee jiraata. Dhiba miyyoo deemuun karaa godhe. Barsitti mee yooni fi yoo na dubbisiistee garteemi waraqaatti maraammarrisan garteemi waraqaa wajjin na fiddeen. Isaa kijiba. Yoo ammoo kamichi yoo illee garte yoo miyyoo illee nan dubbisiisin ka waraqaa illee fidi yoo kadhiiftu taate wanni jira dhugaan jirti. Yoo nagarsiifte yoo ammoo waraqaa akkasii fidde garte waraqaa mana akkuma geessitee sitti maraammatee waraqaa si qulqulluusa yoo hafidu taate khalaas rakkoon qabu sanii yaani gadaatu kijiba. Khalaas sin garsiisa. Garuu immoo yoo kamiyyoo nan dubbisiisee achiin dhiiftee yaani wanni gadi taate. Sin garsiisa. Jedhee sigartiisa wantoonni hanyallee haa arganii waan daawwi mijira hanya gadaa waan kana dhaltee hojjira isillee yoon dubbisaa halluu isaati jireenyu kanaa godaadhiisitiin takka ammaa jiraata takka asumaa jiraata akkasitti jechuudha waan daawwu walitti aana gadallee dabalchisii yaamsisee asitti waan inni jiru jechuudha laalla waan kana viidiyoo ta'an duratti